ummanni Oromoo heddummina isaatiin akka gaanfa Afrikaatti saba tokkoffaa ta'uu qofaa miti aadaa dilbii ummata qabu baroottan darban aadaa kanaan masakamaa sirnoota faallaasaa turan qabsaa'ee injifatee sirna aadaasaa bu'uura godhate hundeeffatee jira. Dabalataanis akkuma duratti jaalliwwan kaasaa turan ummanni Oromoo falaasamaa fi madda aadaasaa kan ta'e sirna gadaa biyya keenya fi ummattoota addunyaatiif ummata gumaache ummata aadaa fi seenaa duudhaa safuu guddaa qabu ummata guddaadha ummanni keenya. Kanaaf aadaa fi duudhaa qabnu eeguu kunuunsuu guddisuudhaan ijaarsa biyyaatiif akka galtee ta'u gochuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyoonni addunyaa rakkoo hawaas diinagdee fi siyaasaa isaan qunnamu furuudhaaf aadaa isaanii yeroo yeroodhaan haaromsaa faayidaa irraa argatanii jiru. Haaromsi aadaa ummanni tokko ummata akka biyyaattis akka idila addunyaattis ummata dorgomaa akka ta'u waan nu taasisuudha. Aadaan adeemsa keessatti uumamaa in guddataa haaromfamaas hin deemu. Guddina addunyaa haala jijjiirama teeknooloojii kana giddu galeessa godhatee aadaan fooyya'aa gabbataa yoo kan deemu ta'e akka hawaasaatti faayidaa guddaa irraa argachuu dandeenya. Yeroo ammaa kana manni murtii aadaa akka naannoo keenyatti dheebuu ummanni keenya murtiirraa qabaachaa ture akkamitti deebisaa akka jiru kanaan immoo mootummaas akkatti deeggaraa jiru ilaaluun hin danda'amu. Kanaaf artistoonni keenyas abbootiin amantaas ummanni keenya fi hojjettoonni mootummaa sadarkaadhaan jirtan dhimma haaromsa aadaa dhimma guddina aadaa kana qaama karoora keenyaa godhannee itti fufiinsan irratti hojjennee ummanni keenya dhimma kanarraa fayyadamaa akka ta'u kanaanis faayidaa waloo ummata keenyaa akka dhugoomsinu carraa kanaan yaamicha dabarsuun barbaada. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jechuudha.